with breaking news out of Iran, where Israel says it's been conducting precise strikes on military targets. Loud explosions were reported around the capital, Tehran. Israeli army spokesperson Daniel Hagari gave a statement on the attacks. ስለዚህ አይገፋ ነው ኦሮሞ የሚገባውን ቦታ አዲስ አበባ ውስጥ ያገኝ ነው። ፌደራል ዋና ከተማ እኮ ከፈለግ ነው ባህር ዳር እኮ ልናደርገው እንችላለን። አሁንም የለውም። አሁንም የፌደራል መንግስት መሬት የለውም። አዲስ አበባ መስተዳድር ነው እንጂ የፌደራል አይደለም። oduu teenya jalqabaatiin mootummaan federaalaa Finfinneedhaa lafa hin qabu jedhan qondaalli olaanaan ABO duraaniitii fi mootummaa ammaa obbo Qajeelaa Mardaasaa. Gama biraatiin mootummaan gaaffii Finfinnee deebisuu hin dandeenyees jedhan obbo Qajeelaan. Qondaalli olaanaan mootummaa obbo Qajeelaa Mardaasaa dhimma magaalaa Finfinneetii fi afaan Oromoo irratti wantoota jajjabaa dubbatan. Gabaasa bal'aa dhageessu. oduu itti aanuun ji'oota sadeen darbe harcaatii guddaatu mul'ate jedhan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis Abdiisaa wantoota ji'a sadeen darbe tahan ibsaniiru bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Israa'el Iraan irratti haleellaa qilleensaa raawwachuu eegalte. Waraanni biyyoota lamaanii sodaachisaa ture banameera. haleellaa kana hordofee Ameerikaan waywaatuu jalqabdeetti. Israa'el akkamiin Iraan haleeltee gabaasa guutuu ni dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Israa'el Iraan keessatti haleellaa qilleensaa raawwachuu jalqabde. Waraanni yeroo dheeraaf sodaachisaa ture biyyoota lamaan gidduutti banameera. Haleellaa kana hordofee Ameerikaanis waywaatuu jalqabdeetti. Israa'el ganama arraa subii irraa eegalee haleellaa qilleensaa Iraan keessatti raawwachuu akkuma jalqabdeen Teheraan keessatti dhoo'insi guddaan dhagahameera. Waraanni Israa'el haleellaan kun haleellaa baatiiwwaniif Iraanii fi michoonni ishee Israa'el irratti raawwataniif deebi'iidha jedheera. With breaking news out of Iran, where Israel says it's been conducting precise strikes on military targets. Loud explosions were reported around the capital, Tehran. Israeli army spokesperson Daniel Hagari gave a statement on the attacks. Haleellaan daangeffame kunis xiyyeeffannoon isaa bakkeewwan waraanaa Iraan akka ta'e waraanni Israa'el beeksiseera. Waraanni Israa'el haleellaa banuu mirkaneessuu dura miidiyaaleen mootummaa Iraan magaalaa Teheraanii fi naannoo magaalattiitti dhoo'insi dhagahamuu gabaasaniiru. Dubbi himaa waraana Israa'el Daani'el Hagari Israa'el deebi'ii kennuuf mirgaa fi dirqama qabdi jechuun dubbatan. Itti dabaluudhaanis Israa'el ga'umsi haleellaa qolachuu fi haleellaa banuu ishee cimaa ta'uu dubbatan. Michuu jabaa Israa'el kan taate Ameerikaan ammoo haleellaan Israa'el Iraan irratti raawwatte ofirraa qolachuudha jechuun ibsite. Dubbi himaa mana maree biyyaalessa Ameerikaa miidiyaa CBS'tti akka himanitti haleellaan kun haleellaa kana dura Iraan raawwatteef deebi'ii akka ta'e hubannaa jedhan. Haleellaan onkololeessa 2024 Iraan gara Israa'elitti dhukaaftee garri caalu waraana Israa'eliin qolatamus hammi muraasa garuu giddugalaa fi kibba Israa'el rukuteera. Namoonni illee sababa haleellaa sanaatiin du'aniiru. Yeroos Iraan akka jettetti birmadummaan koo sarbameera, daangaa koo keessatti hoogganaan Hamaas ajjeefame jechuun muffii qabdu ibsite. Itti dabaluudhaanis haleellaan yeroosi haleellaa Israa'el Libaanos keessatti bantee fi hoogganaa Hizbollaa ajjeefteefis akka deebi'iitti akka ta'e dubbatte Iraan. Hoogganaa Hizbollaatiin ala qondaalli olaanaan warraaqsa Iraanis
Libaanos keessatti ajjeefamee ture. Arra ganama barii erga Israa'el haleellaa bantee booda kan dubbatan qondaalli White House tokko pirezidaantii Joe Biden dhagahaniiru hordofaas jiru jedhan. Haa ta'u malee haleellaa sanbata arraa Israa'el Iraan irratti bante kana keessatti Ameerikaan qooda fudhatte hin qabdu jedhan. Miidiyaan mootummaa Iraan dhoo'insi lixa Teheraanitti dhaga'amuu gabaaseera. Miidiyaan waraana warraaqsa Iraanitti dhiheenya qabu akka gabaasetti buufatoonni waraanaa Iraan lixaa fi kibba lixa Teheraanitti argaman irratti xiyyeeffatamuu gabaaseera. Hammi haleellaa kanaatii fi addatti ammoo wantoonni irratti xiyyeeffate ammatti ifaa miti. Miidiyaaleen Iraan haleellaan Israa'el kun miidhaa hin dhaqqabsiifne jechuun gabaasaa jiru. Dhaabbanni aaviyeeshinii biyyattii garuu hanga fuula duraatti ifa ta'utti balalliin haqamuu ibseera. Gama biraatiin miidiyaan Sooriyaa akka gabaasetti ammoo haleellaan qilleensaa Israa'el buufataawwan waraanaa giddugaleessaa fi kibba Sooriyaa jiran irratti xiyyeeffateera. Haleellaa amma Israa'el raawwatte kana hordofee Ameerikaan waywaatu jalqabdeetti. US ibsa ganama kana baafteen Iraan haleellaa Israa'eliif deebi'ii kennuurraa akka of qusattu akeekkachiifteetti. Waraanni baha giddugaleessaa kun akka hin babal'anneef dhiibbaa uumaatiin jiratan jettu Ameerikaan haleellaa Israa'el ganama kana raawwatte kanaaf Iraan deebi'ii kennuurraa akka of qusattu akeekkachiifteetti. Gama tokkoon Israa'el deeggartee meeshaa waraanaa kennitee fi Gaazaa biyyeetti tan deebiftee fi Libaanos biyyeetti deebisaa tan jirtu Ameerikaan gama kaaniin ammoo waraanni baha giddugaleessaa akka hin babal'anne taasisaatiin jira jetti. Qondaalli olaanaan Ameerikaa tokko ibsa baasaniin Iraan deebi'ii ni kenniti taanaan nutis qophiidha, Iraaniin ammaas adabbiitu mudata jedhan. US waraanni hammaataan akkanaa akka jiraatu hin barbaaddu jedhan. Israa'elii fi Iraan gidduutti haleellaan kallattiidhaan raawwatamu kanaan xumuramuu qaba, irra deebi'amuu hin qabu jedhan qondaalli olaanaan Ameerikaa. Oduutti aanuun mootummaan federaalaa Finfinneedhaa lafa hin qabu jedhan qondaalli olaanaan ABO duraaniitii fi mootummaa ammaa obbo Qajeelaa Mardaasaa. Gama biraatiin mootummaan gaaffii Finfinnee deebisuu hin dandeenyees jedhan obbo Qajeelaan. Qondaaltota ABO olaanoo keessaa tokko kan ture Qajeelaa Mardaasaa erga ministeerri muummee Abiyyi aangoo qabatee warra biyyatti galuun mootummaa waliin hojjetan keessaati. Ministeera aadaa fi ispoortii ta'uun tajaajilaa kan turan obbo Qajeelaa Mardaasaa ji'a muraasa dura aangoo irra ture gubbaa kaafamuun gorsaa ministeera aadaa fi ispoortii ta'uun muudame. Qondaalli mootummaa kun tibbana wal duraa duubaan gaaffiif deebi'ii miidiyaa Addis Maaladaa jedhamu waliin taasisuu irratti argama. Kanaanis ammoo wantoota ijoodha jedhaman miidiyaa kana gubbaatti kaasaa jira. Obbo Qajeelaa Mardaasaa kaleessa galgala kutaa lammaffaa turtii miidiyaa kana faana taasisaniin gaaffiileen Oromoo maalirratti argama isa jedhuuf deebi'ii kennaniin akkas jedhan. Gaaffiin Oromoo haaromni dhalate ammatti hin jiru jedhan. Oromoon gaaffiilee qabu dargii irraa jalqabee haga wayyaaneetti deebisaa argachaa akka ture dubbatan. Kan hin deebine akkuma jiru gariin isaanii deebi'uu kaasan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Dargiin gaaffii afaan ofiitiin dubbachuu fi gaaffii lafaa deebisuu kan kaasan Qajeelaa Mardaasaa. Gaaffiileen kun yeroo Hayila Sillaasee keessa kan Oromoon itti qabsaa'e akka ta'e himan. Sana booda mootummaa wayyaanee wayita dhufees gaaffii ofiin of bulchuu deebisee ture kan jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Wayyaaneenis gaaffii Oromoo jabaa deebise qabaatus dimokiraasii fiduu caalaa aangoo biyyattii gareedhaan dhuunfatee qabeenya biyyattii gareedhaan saamuutti cichee jedhan. Wayyaaneen qabeenya biyyattii gareedhaan dhuunfachuu jabeessinaan ABO'n qabsoo itti fufee jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Yeroo wayyaanes ta'ee dargii gaaffiin Oromoo takkaan deebisaa argachuu yaadachiisuun ammatti Oromoon gaaffiileen isaa sadarkaa tokko tarkaanfatee jiraachuu kaasaniiru. Kun immoo akka duubatti hin deebine qaamota garagaraatiif dhaaman obbo Qajeelaa Mardaasaa. Gaaffii Oromootii fi Abiyyi aangoo qabachuun sababa qabsoo Oromootiin aangootti kan dhufan Abiyyi Ahmadillee gaaffiilee Oromoo hedduu deebisa jedhamee eeggamaa ture. Erga ministeerri muummee Abiyyi aangoo qabatee booda gaaffiin afaanii deebi'ii argateera jennaan Qajeelaa Mardaasaa akkas jedhan.
afaan Oromoo amma dura barachuun dhoorkaa ture jedhan. Haa ta'u malee gaaffiin afaanii kun wayita dargii deebi'uu akka jalqabee kaasa obbo Qajeelaan. Gaaffiin afaanii immoo caalatti sirna wayyaanee keessa deebi'ee jechuun dubbatan. Amma yoo fudhanne afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'uuf warroota fudhataman keessaa tokko ta'uu dubbatan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa godhuuf sochiin jalqabameera jedhan. Gaaffiin biraa Abiyyi aangoo qabachuu hordofee ni deebi'e jedhamee eeggame gaaffii magaalaa Finfinneeti. Inninis achumaan bishaan dhuge. Dhimma gaaffii Finfinnee kana kan kaasan Qajeelaa Mardaasaa Finfinneerraa abbaa lafaa buqqaasaa magaalattii tana ijaaruu kaasan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Oromoota buqqaasaa dhabamsiisaa mootummoonni darbee lafa Oromiyaa dhuunfatee jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Kanaaf ammoo Oromoon dhimma magaalaa Finfinnee yeroo hunda jabeessee kaasaa jechuun dubbatan. Haga yeroo dhiyootti mootummaan humnaan uummata buqqaasaa akka ture kan kaasan obbo Qajeelaa Mardaasaa mootummaa wayyaaneetu balaa kan itti dhale maastar pilaanii inni fide ta'uu dubbatan. Amma gaaffiin Oromoo dhimma magaalaa Finfinnee deebi'eera kan jedhu irratti yoon deebisaa kennu Oromoo buqqaasuun sun xiqqaateera jedhan. Mootummaan Abiyyi erga aangoo qabatee Oromoo hedduu akka hin buqqaasinitti dubbatan. Kun akka gaaffiin tokko deebi'eetti ilaallaa jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Oromoon dantaa addaa Finfinneerraa argachuu qaba. Maal kan jedhu heera biyyattii gubbaa kan jiru nuti hin beeknu jedhan. Nuti kan beeknu magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaati. Qe'ee Oromootti beekna malee dantaa addaatii miti jedhan. Magaalaan Finfinnee magaalaa federaalaati kan jedhamus hin jiru kan jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Mootummaan federaalaa yoo barbaade Bahar Dar dhaqee magaalaa federaalaa jechuun murteessuu danda'a jedhan. Kun ammoo rakkoo hin qabu jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Bakki magaalaan sun jirtu garuu murteessaa akka ta'e dubbatan. የፌደራል ዋና ከተማነት የፌደራል ዋና ከተማ እኮ ከፈለግነው ባህር ዳር እኮ ልናደርገው እንችላለን። ምን ጠያቀ ምን ችግር አለው? ህገ መንግስቱን ታሻሽላለህ ሲመች አይ ባህር ዳር ምናልባት ለቀይ ባህር ቅርብ ነው ወይ ደግሞ መቀሌ ለቀይ ባህር ቅርብ ነው እስቲ መቀሌ እናደርገው ብለህ እኮ ልታደርገው ትችላለህ ብትፈልግ። ኢትስ ኖት ኮምፓልሰሪ አይደለም አዲስ አበባን የፌደራል የመንግስት መቀመጫ ማድረግ የግድ አዲስ አበባ ላይ ብቻ መሆን አለበት ብለው እኮ አይደለም ግን ሆነዋል። የፌደራል መንግስት ammayyuu jedhan qondaalli olaanaan mootummaa obbo Qajeelaa Mardaasaa. Mootummaan federaalaa lafa waan jedhamu Finfinnee keessaa hin qabu jedhan. Mootummaan federaalaa filannoo isaa taanaan bakka barbaade taa'uu danda'a. Garuu magaalaan Finfinnee lafa Oromiyaa ta'uu hundi hubachuu qabaa jedhan. Obbo Qajeelaa Mardaasaa ana akka dhuunfaatti akka nama ABO'tti gabaabsee dhimma magaalaa Finfinnee yoon deebi'ii kennu magaalaan Finfinnee qe'ee Oromooti handhuura Oromiyaatti waamamtii jedhan. Dhumatte jechuun asitti xumuran dhimma magaalaa Finfinnee. አሁንም የለውም አሁንም የፌደራል መንግስት መሬት የለውም። አዲስ አበባ መስተዳድር ነው እንጂ የፌደራል አይደለም። Gaaffii magaalaa Finfinnee gaafatamaa ture immoo ammayyuu hin deebine kan jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Gaaffii kana deebisuudhaaf heera jijjiiruun dirqamaa jedhan. Gaaffii magaalaa Finfinnee kana deebisuun ammoo waan guddaa ulfaatus hin qabu jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Gaaffiilee gurguddaa akkanaa waraanaan osoo hin taane karaa naga'aatiin dubbatamee waan deebi'u akka ta'es kaasan. Namoonni garii gaaffii Oromoo yoon ani aangoo qabadhe malee namni deebisu hin jiru jedhanii amanu kan jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa. Ani namoota akkasii fudhatama qaba jedhee hin amanu jechuun turtii Addis Maaladaa waliin taasisaniin dubbatan Qajeelaa Mardaasaa. Oduu biraatiin ji'oota sadeen darbee harcaatii guddaatu mul'atee jedhan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis Abdiisaa baatiiwwan sadan darban ciminni hin haalamne akkuma jiran harcaatii hedduun kan itti mul'ate akka ta'e dubbatan. Pirezidaant Shimallis Abdiisaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin gama raawwii hojii paartiitii fi mootummaa kurmaana tokkoffaa bara 2017 guyyaa har'aa eegaluu ibsan. Gamichi kaayyoolee sadii qabaachuu obbo Shimallis Abdiisaa eeranii isaanis ciminaa fi hanqina adda baasuun tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu akka ta'e dubbatan.
raawwiin hojiilee keenya kurmaana darbee milkaa'ina gurguddoo akkuma galmeesse hirdhinoonni hedduunis ifatti kan keessatti mul'atanidha jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Milkaa'inoota turee fi hirrina ture kana garuu obbo Shimallis Abdiisaa ifatti dubbachuurraa of qusataniiru. Oduu teenya xumuraatiin taphni kubbaa miilaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti godhamuuf ture haqame. Taphni gulaallii dorgommii CHAN irratti gareen biyyaalessa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti gaggeeffamuuf ture haqamu Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa beeksiseera. Sababni haqamuu tapha kanaa Eertiraan dorgommicha irraa of baasuu isheetiin akka ta'e ibsameeti jira. Itoophiyaan marsaa itti aanuun tapha Taanzaaniyaatii fi Suudaan irraa biyya injifate waliin akka morkattu Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaas beeksiseera. Tapha gulaallii dorgommii shaampiyoonshiippii biyyoota Afrikaa CHANiin Itoophiyaa fi Eertiraan kamisa dhufu Suudaan kibbaa Juubaatti akka taphatan ibsamee ture. Garuu Eertiraan Itoophiyaa waliin hin taphadhu jetteetti. Ammaaf kan qabanne kanuma, yeroo gaarii.